obboleessa keenya kabajamaa sila arra kabajaa isaallee eeggatu irra ture yaadataa Junayd. Hadir eega gaafa ati ilkeetti dhaabde Jawhar irra bahee Arsii irra bahee takka irraan buune obboleessa. Fanti isheen gartaa kunis warruma sirbo kana Jawhar arrabseettanii arrabsee maallaqa kiyya naa kennaadhaa jecha akka addunyaan guutuun dhageessutti warra sirburraa kunis sanuma waa'ee Hadir irratti Hadir kuni beekumsa waa balleessu jira wallaalaa miti isin fuutanii nama qabsaawaa gootanii ol fuutanii Jawharitti as dhiyeessu jechuun balaa biraati. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaa hawaasa keenya maaliif jirtan? Alhamdulillah. Barri bara yaadati beeytanii bara dubbii. Bara lolaa jaan sibiilumaa gaaraa bu'ee namaan lolaa kaduraan taa'u cufteecha. Mee hawaasni keenya ka Oromoo kun keessattuu warri Harargee ijoolleen teenya hoggaa waa dubbattan waan dubbattan laalladhaa dubbii isin laaltuu ta nama laaltu safirraa laala. Akkanumatti dhagaan harinaadha. Waa'ee Hadir irratti Hadir kuni beekumsa waa balleessu jira wallaalaa miti isin fuutanii nama qabsaawaa gootanii ol fuutanii Jawharitti as dhiyeessu jechuun balaa biraati. Jawhar kuni nama biyya san bulchuun malee waraana dhabaaf biyya san dhabe. Otoo waraana lafa san irraa qabaate ta'e biyya san irratti irra pirezidaantiin isa ture. Garuu lafa san irraa waraana waan hin qabneef Abiyyi fatti kennee isaan akkasitti itti abbaatan jecha. Kalee dhuftee wanti namoonni beektan hin beekne jiru. Hadirii wal bira qabdanii kiiloo takkarra kaa'uun balaa biraati. Tanaasumaan inni jala isinirraa bu'a. Obboleessa keenya silaa namni tokko beektee odoo inni waan hamtuu hin dalayne namni faana namaallee hin balleessu. Hadirilleen obboleessa keenya kabajamaa sila arra kabajaa isaallee eeggatu irra ture yaadataa Junayd. Hadir eega gaafa ati ilkeetti dhaabde Jawhar irra bahee Arsii irra bahee takka irraan buune obboleessa. Takka irraan buune eefa gaafa ati ilkeetti dhaabde. Atilleen silaa wanni kuni yeroo dheertu aboo faana maana dhayxaamaa na balleessitaan tolan sitti oolee maqaamaa na balleessitaa waan dur hin jenne jechuu jirta. Anaaf jecha kun gaarii miti dhaaphuu jechuun sirra ture yeroo dheertuu si dhaggeeffanne garuu. Ni jettaa jennee si eeyne garuu. Fanti isheen gartaa kunis warruma sirbo kana Jawhar arrabseettanii arrabsee maallaqa kiyya naa kennaadhaa jecha akka addunyaan guutuun dhageessutti warra sirburraa kunis sanuma. Akka guyyaa ati ilkeetti dhaabde Jawhar gubbaayyaa Jawhar jechuun hiriyaasaatii miti. Jawhar nama guddaa hayyuu Oromoodha. Qabsoo ABO'n amata 60 gaaratti itti fixxate kara ooftu wallaalte fuudhee galmaan ga'e. Atillee lafa san keessatti kabajaa si godhee abbaa qabeenyaa irra si godheecha. Osoo Jawhar hin jiraanne ta'e ni beekta wanni kun hin ta'u ture. Namni kun maraataa miti hawaasni keenya silaa godhiin galata hin qabduu jenne hijaa malee. Wanni Jawhar mudate sanumaa godhii galata hin qabne Jawhar mudate malee badiin biraan jirtu. Obboleessa keenya nurraa dhoorgii Hadir yaadataa Junayd akka guyyaa ati ilkeetti keesse Arsii gubbaayyaa Jawhar gubbaayyaa wanni kun ifa gala qajeelfama wahiiti ammoo maqaan sirra gala siit ilkeetti dhaabee nurraa dhaabii Hadir. Hedduu kabajaa si eeyne garuu ni jettaan je'eenne yeroo dheertu odoo dhageessu atillee dhuftee turte. Namni kun bakka namarraa dhaabbatu hin qabu. Sababa ilmi namaa kuni hoshonshora ta'e hoshonshora nama jechuun hoshonshora. Hadir nagaan keessaa cabxuudhaa kan nagaan rabbi isaa faarsaa tasbii qalaa godhaa urgaawaa ture Hadir. Urgaawaa mi'aawaa nama hundi bakka namni dhaabbatu bakka inni dhaabbatu namni cufti argu jechuudha.
ilkeen kuchiiftee jecha nu harka. Saniifu ati ilkee dhaabuu keetiif galatoomi garuu nu arrabsuu isin arrabsiisuu irratti hayyuu arrabsiisuu jirtaa kutaa namaa tuqu jechuun maal jechuu. Mee wanni birallee yoo isinitti tole kutaa ogaa inni arrabsu sitti garuu yaadataan bakka cufa jirta garuu akkas ilaallutti nuti nama cinaa bakka dhaabbatu miti. Namni diinii fi namni abbaan qabeenyaa jedhan hawaasa hundaa wal qixaa jedhani. Namni qabeenya qabuu fi namni diirra biitiin deemu nama cufaa wal qixaa siyaasaa kasiiraatuun qabu jetti Oromoon. Akkasanii asumaanin gabaabsaa obboleessa keenya biraan gaya sheer godhaadha. Hadiin nurraa dhoorgii maqaa kan keetirra sirra galee jira faanarra si deemee maqaa na balleessitee antola sitti oolee si dur arrabsaan turre ilkee san dura hadiin nama tuqutti jiru. Ani fi tiyyaan dhageenyaan koo bira dhageessan hin beeku. Ani fi hin dhageenye achi asi belbelli ibiddaa kuni hadiin nurraa dhoorgii obboleessa keenya yaadataa Junaydii biraan naa gaya. Isin hawaasni keenya hawaan dubbatu hawaan dhiisuun beeyni Khadiirii fi jawwee keenya kiilota karatiin deddeemuun keessan xaasaa bira. Jawween isinin kana moggaa dhaabuun hin malle akkami kana moggaa dhaabdan. Kana bira maa fiddaniiyu. Nun namni sirbu duraan illee rabbi biratti illee gatii qabatti hin beeynu. Namni sirbu Oromoo dubbatu maa hanga tokko jenna waan Oromoo haajee jennuuf itti jenna malee. Rabbi biratti illee sirbi waan nama ibidda nama geessa malee qajeelloo jannata namaa fiduun hin qabu. Sirba isaatii miti qawween aabaa otoo biyya sana hin bilisoomsine. Namni biyya bilisoomsee kubbaa abiyyi harka kaaya jawaa harii. Saniif warra silaa abiyyi nu juwar galatoonfatu irra ture waan arabsaniif waan wanni gootan laala. Mee isin ijoolleen teenya Arsii keessa illee Harargee keessa nama arrabsu kana. Nama arrabsu kun nama haadha fi abbaatu mee biyyaa yaa'e. Nama yeroo biyya jirullee haadha fi abbaa cafaqu ta'uu namoonni beeytanii aboosin beekaa ati ganda keenya haadha fi abbaa keetiifuun tolle eenyuuf toltaa asirraa afaan bantaa ja'anii walitti himuu danda'a garuu. Namni nama arrabsu nama nagaa qabuu miti. Namni nama arrabsu nama haadha fi abbaatu maal dhufeetu asir gubbaa nama arrabsaa nama hayyuu gudguddaa aalima gudguddaa sheekoti aalima nuti qabnu isin jalaa ba'utti hin jirtu. Namni Joohar arrabsu nama haadha fi abbaa arrabsu. Qoradhaa ijoolleen gandaa itti gayyaa waan kana kijiba himutti hin jiru waan dhugaa jirtu sitti muttira. Namni namarraa qaanfatuun rabbirraa qaanfata jedhanii. Namni kun hiriyaa teessanii miti. Addunyaan faranjiitun Joohar har'a addunyaan karam deemti yoo isa gaafatan. Iraan garam deemti. Suuriyaan garam deemti. Afrikaa kana keessaa biyyi lolli yoo ta'e kara waan inni bisan dhaggeeffatanii itti fayyadamaniiru. Baaliboo. Foon harree rabbi sin godhe foon harree gaaratti fana daaraa keessa malee ciisu jedhanii. Foon harree rabbi naman godhini hawaasa keenya rabbi nama kanaa isinii kan itti fadhaadha. Jabeeffadhaadha maqaa isaallee nama dhawurrallee itti bobbaa ammoo arsiirraa gabbu'a. Arsiirraa gabbu'a arsiin obboleeyyan keenya nuuf isaan obboleeyyan tokko. Namni gosaan nama naannessan warri as gubbaa gosaan deddeemtu namni jinniin gosaan maraachiti. Warra jinniin gosaan maraachiti hawaasa irraa gabbu'aa wal nu nyaachisina hawaasa keenya rabbi isin uume sodaadhu rabbi illee nurraa isin haa dhoorgu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.